akkam jirtu nagaa keessani waamicha keenya kabajanii warri dhuftan keessummooti keenya akkasuma waaqayyo isin kabaju isiniin jechuu barbaanna. Konferensiin keenya guyyaa 3 itti fufee jira. Har'i guyyaa 3ffaa isaa dhumaati. Waaqayyo gidduu keenyatti wanta ajaa'ibsiisaa hojjetaa ture, hojjetaa jira, ammas hojjeta. Namni amanu ameen jedha. Waaqayyo hojjetaadha, hojjetaa barbaadas. Kanaaf waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Keessummooti keenya warri akkasaan nu tajaajilaniif affeerrannee gidduu keenyatti argamaniiru. Baay'ee kan kabajnuuf kan jaallannu biyya keenyaaf waaqayyo eebba guddaa godhee kan nuuf kenne. Inni waaqayyo akkaataa addaatti kan wajjin jiru raajii kabajamaa raajii Dassaaleenyi waa kenne. Gidduu keenya kunuula warra dhuunfaa kanaana baga nagaan dhuftan jedhaatii harka keessa waliin reebuudhaan nu simadha. Dhugaa dubbachuuf gaafan itti bilbile nan sodaadhe saalfachaatti ijoollee naannoo tokkootis wadduma tajaajilaas turre saalfachaan itti bilbile maaliifi kiruseetiifuun argamanii namoota 60 namoota 40 20 irratti tajaajilu gaafan gaafadhe rakkoon qaba. Awwaara kana keessaa laalaati. Egaa namni lafa ba'e gaafa beekuu lafa ga'us beeka. Rakkoon keenya lafa kaanii yeroo wallaallu lafa keenya wallaallaa. Kanaaf kabaja guddaan isaaniif qabaa amma yoo keessa walitti buusaan asimadha. Akkasuma keessummoota garaagaraa gidduu keenya jirtu baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Utuun hin tuffatiin kottaa lolaalaa jennaan lolaaluu dhuftanii keessumaa immoo warri hiriyaa Pastor Galataa wajjiniin waa jechaa turtan wajjiniin booksiidhaan nama dhahaa turtan nama lamaan tokko nan argaa.